God have mercy upon us. Huh? Nah, berusaha si Barisa. Amo Fayir. Fayir am. Kursi si Barisa jawab. Nah, Barisa. Sebelum ayo saya buka water. Dua bulan itu. Sekarang dua bulan gas. Fayir. Moti. Maltu nagarra masiti. Komanti irratti yeroon argu. Maqaa Oromootiin hin daldalin. Maqaa Oromootiin hin daldalin jedhu komanti irratti namarratti. Maalidha? Akkamitti daldalu maqaa Oromootiin? Qoy. Maqaa Oromoo jedhutiin nigdi fi qaadii baasu moo chirichaaroodhaan akka timaatii characharu moo naan gallee dhugaa rabbi. Garuu qoy. Mucaan tokko amma Oromoo muinetti maqaa Oromootiin daldalee yoo akkamii ta'e min chigiraan. Maayyummaa walii faarsinaa. Amma fakkeenyaaf ani tiriidantii keessanii. Akkamitti akka nagadamu natti maati maqaa Oromootiin daldalee naftaa mita. Wayyo kanuma. Finfinnee bokkaan cimaa roobee lolaan biyya fudhate jennaan tokko laalu jibilsiginnaadha. Ada dhiisaa jiru maal taatanii jiru. Waaw. Wanti nuti politikaatti naannee hojii waaqaa keessa galtanii akkam taanaa gaa akkamitti jiraan lafa foolaadha qolle. Koliidarri limaatiin akkas gochaa jiranaa jira humna garaa dhaga'ee aduun ofii shakke. Koliidarri limaatiin maal godhee jee isaan akka akkas ta'aa jiru sababa isaatiin akkas ta'aa jira haala gartee dunaa jedhe. Beekumsa dhabuun nama miidha yoo beekan ta'e immoo callisuun rakkootiin qabu callisanii dhaggeeffachuun rakkootiin qabu waan hundumaa politikaa tokko gochuu baannee garuu xuruudha.